Sinifan ibsa rakkoon qabu. Monet isa kanarra gorta Said mo isa kanarra gorra jechuudha isaan kana kubbaa afur qabdu silachuu namni sadi galche jechuudha keekii uraa tokkodha yoo arfan saayyuu galchitan immoo poolisan tokko sinii dabalamaa jechuudha. Warri kaan immoo maal inni kun taphaadha argitanii ijoollee keenyas unis wajjin taphachuun waan guddaa tokkodha. Hamma kam akka nuti walitti dhiyaannu yoo duubatti deebinee ilaalle akkaataa kamiin akka guddanneef akkaataa ijoolleen asitti guddatan hubachuu dandeenya jechuudha. Baroole achi siqaa isin duubatti maaliif asii bakka argachuu qabdi waan ta'eef. Sararicha garuu darbina. Amma lachan keessanuu eega takkaa jalqabdu. Achi deebiiga. Isinitti mul'ata? Akkaataa itti darbanii siddumuu dhiftanii dura. Jechuun ishee kana keessa galchuudha. Akkana darbee moo as? Akka barbaade. Lakki akkasitti darbittee keessa buusta malee asii immoo utaalee keessa bu'uudhaaf hin dandeessu. Garuu akkasitti qabattee isa kanatti akkasitti galchuu yaaluun. Sigalemun. Monet. Omtuu tokko hin ta'u jechuudha hin dhabdaa jechuudha waan ta'e. Garuu shaakaluu keetiif garuu baafilee tokko sii kenna. Sirriidha gaaffiin waan tokko hunda miti kan amma harka baase isaan lamaanidha. Kuniyyuu waan guddaa tokkodha. Galatoome Monet kana gaafachuu keetiif. Monet jalqabi. Isin lachuu eegan akka jalqabuu dandeessu. Sayi? Itti fufaa? Sodaatiin. Rakkoo qabu. Moni baay'ee keessa gashuudha. Al tokko duwwaadha. Tokko kan darbachuu dandeessanii. Baay'ee ulfaata. Siraaj Daagaa. Moneti. Siraaj Daagaa. Ilaali urrichara. Shaakala bareedaa ture. Fittanii hedduu galatoomaa. Monetii fi Saayidiif warri nyaata gurgurtanii baafila tokko naa kennaafi. Ituun gashima. Namni biraa kan shaakaluu barbaadan. Boonsaatu jalqabaa jechuudha amma shaakala Kuno gargaarama jirti. Gobezifa. boonsaa fi kaneedhaaf baafila tokko naa kennaaf yoo nyaata gurgurtan akka maattaa akka rukuttanii ijoolleen kun baay'ee mo'ataa jiru bara. Ijoollee duwwaa otoo hin taane nama gurguddaanis shaakaluus isaa qaban fakkaatu keessummaa warra keenya bohaarsuudhaaf garuu hundumti keessan gadi yoo baatanii keessummoonnis
warri keessumaa waamtanis hormaan wanti jettanis wal dorgommiitu jira. Isa garuu namni jalaa hafuu hin danda'u. Kana beekaa. Amma garuu asitti shaakaluu namni barbaadan nama gurguddaa keessaa. Galaana ishee eenyutu dorgoma? Ati maaliif hin shaakaltu? Daraartuu. Hin dandeessuuti? Ati hin dandeessuu meeraan? Harka kee ol qabi. Daraja kadida. Waan gargaaruu dandeessa. Nyaatan fidne fakkaata bakka simee irratti ergadha. Umeeraan harka kee ol qabi. Taakaa ijoollee taakaa dabareen isin gaa wanti kun waan guddaadha. Dubbii nyaataa yaadayyoo waa nama nyaatadhani. Ijoolleen gadi taakaa dhaqaati. Isaanis baafila fudhatu. Warri gurguddaas balaayinesh isaaf kaate. Baafilaaf kaate nam beekan. Waan taphaa kun hundumaa onnachiisti. Warra gurguddaadhaaf garuu yoo galchitan duwwaa. Isaaf kaani. Ifar kolbas ijoollee bakka keessa qabataan ta'a. Moonet argatte hedduu galatooni duugaa gaaruu keetiin. Taa'aka. Umeeraan hin qabiifirra. Hin teenye taanaan argachuu dandeessani. Sa'aatii keenya nu jalaa akka hin deemne jalaa keessan. Umeeraan situ taana qoy isaan taphatanii situ taana. Hayyee. Amma balaayineshi fi daraartuutu shaakalaa jechuudha. Isin garuu itti siqqa. Keessan duubatti siqqa. Masmara jirachi. Inni kun immoo qixxeeruma ta'uu qabu. Duubatti siquu qabu. Nu mormina. Ijoolleen taa'uu dandeessu. Taa'aka. Taa'uu dandeessu. Akka waliin rukunne daraa keessan. Amma warra gurguddaatu wal dorgoman. Taa'uu dandeessu. Ijoolleen taa'a. Darajeen ijoollee akkas naabutuu dandeessa. Obsi qabananis. Warra gurguddaa garuu maalinni nama isa moo'ee sun argata. Baafilan hin jiru. Amma baafilan hin jiru. jechuun yoo mootan dhumaadha kan isin argattan. Miidhaan hin jiru jechuun qixxee ijoolleetti ilaalan ture nama guddaadha. Wal caalchisaa jira. Haa ta'u rakkoon qabu. Tokko lama gadhiisa. Yaa jedhaan. Ya Rabbi. Insafda. Gomez. Haleluya sigasha. Kumara sirriitti taphattee jechuudha balaaleen. Haleluya ni hojjenne bakka. Moneti kot an ol qabi. Qabilee tokko balaalee isin argattee jechuudha. Akka kutaa miidhaa maal ijoollee jechuun kuni faffaattanii seenuu kan qabdanidha hedduu galatooma. Namni biraa kan shaakkalu namni gurguddaan. Saaliyaa fi istuuni shaakaluu barbaadu. Afur keessa godhani. Saaliyaa fi istuun shaakaluu barbaadu. Isa achi keessa baase. Baastee? Saagale. Namni itti aanu eenyudha qophaa'u warri dubaraa lama eenyu wajjiniin eenyu isheen maqaa ishee
Saleh fi Adde Saleh fi Adde Iftuun shaakaluu barbaadu. Iftuun harki bitaa kun waa baay'ee hojjetaa keessattuu itti ilaalla. Milkaa. Eegala. Oromia fi kota Oromia fi ya kota shi. Kamari fi awal nachis mijolle kenya kan argitani sanbor ansalo ni cidantan. Abe isa duma ijolle sankane nami shaka yurendau. Sedikit kenal juga. Kuno ijoollummatti deebine gaarra laala ka ijoolletti taphanna. Hey, goal! Eddu galatoma. Amma mo akkuma isiniin jedhee amma taphite. Amma Salbaasi jechuun akkuleetoriiti gargaarsuma mana barumsichaatiif ta'u jechuun fedhii keessa yoo ta'e kiroona 10 bitachuu dandeessu jechuudha. Leetoriitti ishee kanadha. Saayinaadha. Uffata cabbiiti. Kanaaf kana lamaan kana egaa wanni qabna waan ittiin Caalbaasii. bitachuu dandeessanii. Caalbaasii dhammoo. Caalbaasii wayi. Caalbaasii irratti garuu jechuun akka haroon isin duunne akka raakki isin duune isa jedhu sirriitti deemuu barbaade. Ammumadha wanti isaa isiniif kenna. Harka keessan baasaa maqaa keessanitti caalbaasii isiniin seenaa. Adreesii keessaniin isiniin ergaati. Maqaa keessan. Lootariin isinii bitaa namni. Ati maaliif hin taphanne garuu shurubbe? Kiroona 10 kana moo kan barbaadan jechuudha. Nama baasee. Ijoolleen taa'aadha. Warri maqaa keessanii barreessa. Kiisii keessa akka wanni jechuudha otoo hin taane. Maqaa keessanii barreessa. Luba jeetoon qabatee wanti yoo abbaan barbaadu maqaa keessanii dafiti barreessi. Lootarii isiniif kunna deebituu gorii nama sadii afuris 10 bitachuu danda'a. Kiroona 10 rakkoon qabu. Ana bareedduudhaan beekaa maqaa kee barbaada. Ana ati barbaadda maqaa kee barreessi. Siifin binna maqaa kee barreessi. Nama meeqa fi
Anana kan jedhee sabboontuu Sadi. sabboontuu Fatiyaa fi Riyaad nama sadii ixaa sadii Sadiitu barbaada. Sadii ta'aniitu maal? Baay'ee bareeduma. Ilma dachaasta rakkoo. Dafi. Dachii dhuma lamatti dachaasta. tikeetii sadii bitti. Ayyee. Iddoo afuritti dachaastu isinitti agarsiisa rakkoo qabu. Ayyee looterii isiniif baasna. Warri sadii Nama sadii. nama sadii looterii isiniif goona. Isiniif hin argina. Nagaatti deemnee taphataa. Kam daabii godhu laata? Umeeraan maal jette meetii? Kottu mama. Kottu. Maroolee dhaabbadhu. Amma looteriin kun muramutti tapha alatti taphatu waan jiruuf gareedhaan isin qopheessina. Ijoolleen isa tokko fakkaatan hin deemne immoo eegaa. Asaan hin bitadda? Hin bufta jiraata. Eewuudhaa maqaan kee? Mucaa eewuudhaati. Mucaa eewuudhaati. Bareedduudha. Baay'ee tardoo. Bamsiin baa. Nah, karan di dalam mandi. Waktu bawa kita tadi, upah doa aja cuma. Mama sini heter. Men mamma heter det bara, men pappa heter Kevin. Bakka jiraatti guyyaa har'a kana keessa daa'ima jechuun inni har'aa firii borootii fi abdii bara gireetii ijoolleen tun aadaa eenyummaa isaanii namni tokko Oromoo ta'uu mallattoon isaa aadaa beekuu yookiin afaan beekuudha. Namni eenyummaa isaa hin beekne rakkina eenyummaadhaa yookiin aayidentii biraas keessa seena kanarraa nu oolchisan jechuudha. Ijoolleen teenyaa irraa kana bareeddee aadaa uffachuun kun Oromoo maal akka ta'e tokko aadaadha tokko afaan mallattoo agarsiisa. Warra waan kana qindeessee asiin ga'ee galatoomaan jaan. Firii waggaa tokko keessatti firii kan agarsiisuu keessaniif galata qabdan. Ani hojiin tun akkatti jirtu ni dhagee malee hordofee keessa hin beeku. Sagantaa afaanii kana waggaa 3-4 dura eegallee turre. Obbo Tasfaayee Asnaaqa Meeratii ana achi keessatti ni goonni barsiisaa turre. Volontariidhaan anillee hoggantoota akka dhufee ni barsiisa. Sagantaan san dhugaa naafe hirmaannaan xiqqaachuudhaan ijoollee eeguu dhabuudhaan booda Obbo Tasfaayee fi nama tokko maqaa barsiisaa ture. Biiftuu fi isa qofaa ijoolleen guyyaa irraa xiqqaachaa turan. Kanaaf ni itti fufuu hin dandeenye. Amma maatifa kana eegaluun hedduu nama gammachiisa. Rakkin akka sabaatti yookiin akka Oromoo qabnuu jira nuti. Waan takka eegaluu malee akka jabaatee itti fufuu hin goonu. Hamileedhaan eegallee biraa fagaanna. Hawaasattis akkasuma. Hawaasni kun warri nu dura gaggeesses warri amma gaggeesses yaamnee nu didan Oromoon hoggaa dhufe. Nama shantu dhufa afur dhufa 10 dhufu. Buusii buusaa jedhin buusan. Warri nu dura gaggeesses hamilee osoo qabaniiti nama isaan jajjabeessuu dhabanii dhiisan. Amma anafaa itti fufe ani barreessaa hawaasaa. Oromoo hoggumee qawaliis hin qabuuf isin yaamne. Hin dhuftan. Buusiin buuftan. Oromoon bakki itti wal galu bakka amantii malee bakka biroo waliin galu. As keessa ammaan nama hedduu jira fuula malee kan inni Oromoon beeku. Nama akka rabbiidhaa kutee yookaan afaan Oromoo osoo dubbatu ati Oromoo jee wal barree jira as keessa. Karatti guyyumee ka bira kutee yeroo takka hoggaa afaan Oromoo nama wajji dubbatan argee ati Oromoo jee. Hangas akka wal dagannee jirra jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa adda addaa illee yoo qabaanne akka Oromootti wajjin dhaabbachuu wajjin tumsuun hedduu nu barbaachisa. Ani Oromoo jechuun afaan qofaan himachuu miti. Mallattoo Oromoo sadii ilmi namaa ni du'u. Hoggaan maal jedhan Oromoon abalu du'ee balda ilmoon irraa hafteedha.
ilmoon raaftee hoggaa jedhanii namni kun hin duune barii jira. Nuti ni duunaa boru yoo asirraa deemne ijoollee teenya yoo aadaa keenya hin qabaanne yoo afaan keenya hin qabaanne ijoollee sanillee Oromoo akka jettee himantu osoo hin doone biraa duuna. Kanaaf hojiin tun hojii boonsaadha. Itti haasofnu waggaa tokkotti firii kun eega agarsiisame hanga maayyiitti yoo itti fufne firii guddoo ijoollee qarree Oromummaadhaa fi afaanii fi aadaan boontu. Dhaloota nu aanaa dhufu kan gartee nuti biraa dabalu akka taasifnu hojii boonsaadha itti fufaan isiniin jedha. Asumarraan isaan dubbachuu baatanillee waan dandeenyu bira dhaabbachuu qabna. Namni buna dhuguu fedhaa ijoolleen tun gartee karameellaa fi waan xixiqqoo buskuutallee bitanii fi hongoggaa hamilee isaanii asaffisuudhaaf bira dhaabbachuu qabna. Nu haala ammaan dhufne kuni kiisheef qabannee waan takka takka haa gargaaru fedhii keenya kanaatuuf jee isaanii kiisheef qabannee ammumatti warra hawaa takka buufnee ijoolleen tun waan gartee buskuutaa fi bunaaf shaayiin barattoonni bitan haa buufnu galatoomaa itti fufaa hojii boonsaadha. Isiniin boonsaa nu boonsitanii jirtanii galatooma. Qophiin karaa xumuraadha. Inshaallah yeroo kan walitti deebinaa baay'ee galatoomaa. Hedduu galatoomaa abbaan keessi gumaacha nu godhaniiru. Hedduu galatoomaa nu jedhanii nu eebbisaa. Gabaan kun baay'ee nama mi'aayina fakkaataa gabaa kana Finaa oolaa. baay'ee fufaa jiru.